biliseen edaa abjuudhaan lafaa kaatee lafaa fiigee baaba maama jettee lafattiin qabe manaamaan kaanii faadha gartee odoo dunququ jiranii ummi furmaate baabaa jedhan wallaahi akkumaan godhuun dhabeewu ugaa akkas jedhanii mimmaaniin na qaba. Ani toltamee Taphannaa oollee wajjin. wajji taphachaa oollee ugaa ummaa fi baabaa yaadannee yaa rabbi gartee nuu deebisii yaa rabbi nagaan nuu fidi. Azaanaa laakiin salaam. Azaannee salaannee du'aayii goonaaf wattoota kiyyaa ilmaan qaqqacalee kana du'aayii godhaaf ilmaan qaqqacalee kana maaliif jennaan rabbi gartee isaan hin ijoomsin haadha abbaa isaanii biraa rabbiin hojii hojii awa rabbi ijoollee tanarraa haa gammachiisu yaa'u. Ani toltamee Taphannaa oollee wajjin. wajji taphachaa oollee ugaa ummaa fi baabaa yaadannee yaa rabbi gartee nuu deebisii yaa rabbi nagaan nuu fidi. Azaanaa laakiin salaam. Azaannee salaannee du'aayii goonaaf Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya salaamanni keenya qilleensumarraan isin haa ga'u isiniin jedha. Salaamtaa gaafadhu saba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Hayyee bilisee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota akkam nagaa qabdanii jirtan irra waan isin qabannaa dhiyaanne ammaamma biyya kaaniin biyya hojjechuu. Aisha salaama gaafadhu. Akkana jii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma hedduu takka gartee anis na rakkisu jirani. Ummaa furmaatee feenaa baabaa feenaa baaba yawaadee feenaa naan jedhanii daawwattoota keenya alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliif dhuftii isin jedhan baga dhufteessi akka itti dhufte silaa'uu dhufte akka itti dhumtu inshaallah khayriidhaatti dhumti milkiidhaan dhumti injifannoodhaan dhumti. Arra gaafuma anis ijoollee keessaan jira amaanaan gartee jabduudha suniifuu anis amaanaa baadhadhee jechuudha. Ilmi namaa kun gaafa gartee Aadam uumame amaanaa diinal islaam tana gaarriinis baachuu didee tulluunis baachuu didee hundinuu jechuudha uumaan hundi gartee baachuu didee jechuudha. Garuu nabi Allah Aadam baate jechuudha. Amaanaadha jechuun jabduudha. Anis gartee daawwattoota kiyya rabbi amaanaa narratti haa jabeessu. Rabbi gartee anis gammachuu isaanii tana na agarsiisu ilmaan kana gartee kunoo akkana keessi jirra nyaataa fi dhugaatiis goggodhachaatuma gartee kunoo waliin as jirra obboleettii tiyya qaalii namaan akkaan jaaladhu namaan akkaan kabaju furmaatiin qabsuudhaaf gabbaate suniifuu injifannoon galtii jeetii yaada. Mee bilisee baabaa keenya yaaddee jirtaa miti du'aayii kadhachuu jirtaa mi gaa salaatu. Ummu furmaatee Salaamanu du'aayii kadhadheetii salaachuu. ummu furmaatiin ugaa isin biraa deemtu baabaa keessan fideetiin dhufattee deemteenu du'aayii naa godhaadhaa. Suniifuu mee daawwattoota keenyaanoo maal jettanii arra gaa daawwattoonni keenya isin dhageeffachuu jira ijoolleen tun miskiinaa baabaan isaanii biran jiran maamaan isaanii biran jirtu rabbiin gartee baabaa fi ummaa isaanii haa deebisu jedhanii du'aayii godhuuf isin jirani akkam jettanii. Galatooma namni akkas nuun jirullee galatooma laakiin ammoo ummaan furmaatiif baabaan kiyyallee numa deebi'anii shakkiin. Inshaallah ni deebi'an. Baabaa yaaddee jirtaani? Akkasii kunoo Aishaallee abbaatti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kaleessa immoo anaa bakka tana dhaabbatu furmaatiin amaanaa natti kennite. Anis amaanaa san isiidhaas gama tokkoon garaan jala nabee gama tokkoon ilmaan biraan jira. Waa hedduudha jechuudha. Maaliif jennaan isii dubartiidhaa hoggaan eeggattee kophaa deemtu. Deebisi. Fuuldureen isaanii abdiin egeree isaanii ijoollee tana wanni gartee arra lafa ufi jiran
ijoollee tanaan gartee keessaa baanaa jedhanii lafa jiran. Suniifuu ijoollee tana rabbii hiree isaanii haa tolchu. Rabbii hiree isaanii rabbiin gartee isaan haa milkeessu. Haadha abbaan isaanii jecha akkanan lafa jiranii hedduutu akka gartee abbaa isaanii ummaa isaanii jaalatanii. Faamiliin kun faamilii jaalalaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin gartee furmaata illee milkinnatti haa deebisu. Hangasitti ilmaan anis ilmaan kiyya ilmaan Oromootiis abdii boruutiis inshaallah gammachuu isaanii rabbiin nu barsiisa. Rabbiin gartee warra gammachuu isaanii harka rabbii haa godhu. Guyyaan kunis guyyaa seenaati. Seenaa tana yoomiyyuu hin dagatinaadha. Suniifuu daawwattoota keenya du'aa'ii godhaa fi ijoollee gartee xixiqqoo tana baabaa isaanii gartee akkasitti achi rakkachuu jiru. Ilmaan kun guyyaa kana gartee anillee wallaahi baabaa maammaa jedhanii na rakkisaa turan. Tara takka mucaan xiqqoon xuuxxoodha feeti. Tara takka xuuxxoodhaan dhawaa fi tara takka bishaan danfisee bishaan xuuxxootii ijaa isaan godhaa fi alhamdulillahi rabbil aalamiin ilmoon ni'imaadha jan. Ni'imaa tana gartee isaaniif illee rabbi haa dhiisu. Haadha abbaan ammoo gaaddisa isaaniitis rabbi haa dhiisu. Haadha abbaan duskannoodha. Duskannoo isaanii tana rabbi haa deebisuuf. Gammachuu isaanii rabbi nu haa agarsiisu. Garuu furmaateen anilleen akkuma keessanitti sooshaal miidiyaa irratti arge qabsoon isiin godhaa jirtu qabsoo jabduudha. Edi jala buutee jirti. Maaliif isiidhaa qabsoo dhuudhaati. Waan gartee namni yeroo hedduu jala dalagee harkatu edatti jechuudha akka gabbaatetti gaa humnitti siidhaa ta'e sii duubaan jirtu cimtuu waan taateef waraanni siidhaa cimaa waan ta'eef rabbiis waan cinaa jiru. Rabbiin waan haqaa wajji dhaabbatu akkasitti eda firii gartee isaa laf jechaa deemu. Mee akkuma isiin gartee jireenya ilmaan kanaa baraaruu fi jawaatee baasuu fi si galtee ummata gartee fujjisa kana harkaa gartee jawaatee baasuudhaaf. Akka nama capheetti gartee bakkuraa lamaan qabattee bakkuraa asiin bira abdottee bulte. Firiin sadaqaatti buufate. Maallaqa akkasii ol qabdee nu barsiifte. Guddaa takka galatoom. Akkaan qalbii cabeessan hin gammachiifte. Akkaan gartee yaadaan si jala beessan hin gammachiifte. Rabbi si haa gammachiisu. Rabbiin gartee gammachuudhaan rabbi si haa deebisu. Inshaallah waan hundinuu gartee ni dabarti. Rabbi si cinaa haa dhaabbatu du'aa'ii si godhu jirra. Suniifuu daawwattoota kiyyaa ilmaan qaqqacalee kana du'aa'ii godhaaf ilmaan qaqqacalee kana. Maaliif jennaan rabbi gartee isaan hin ijoomsin. Haadha abbaa isaanii biraa. Rabbiin gartee maatii kana walitti deebisee gammachuu isaanii rabbi nu haa dhageessisu. Kalee isa asii gartee isaan lachuutu wajji gammachuu hojjechaa ture. Arra dinqa kanaanaaf ijoollee kanaa keessi jira. Rabbiin jooniin haqa qabaadhee na fayyisette asii gartee akka hojjooteen gabbaate jechuudha. Isa booda jireenya nyaana filattee. Suniifuu hottu ummaan ni dhufti. Ummaan ni dhufti hottu. Hottu ummaan ni dhufti. Suniifuu ciisuu beektaa? Hiraftaa? Xuuxxoo dhohinee fi xuuxxoon sammuunni fixattee moo akkam jira? Yoo qabaachuu baatte ni goonaa? Ni qabdii fi hottu irratti gamee? Honna bira? Hottu ammuutiyyaa? Hottu ammuutiyyaa? Hottu! Ish anti shaatira shukur anti Allah. Awwamee ilaala kun Aishaas. Inshaallah akkana gaalaa jireenya jechuun alhamdulillah maa dhuftiin jahan hundaa'u rabbii keenyatti galatoonfanna kunoo dhufte arra gaaddisaan jirra yallaayyee hiraftaa rabbi inshaallah rabbi ummaan baabaa fiddee dhufti ummu furmaateen baabaa fiddee dhufti suniifuu daawwattoota keenya du'aa'ii nu godhaa du'aa'iin cinaa dhaabbadhaa keessaa'u furmaatee fi jawaatee rabbi haa baasu. Jawaatee rabbi haa baasu. Furmaateen ammoo akka irraa antu inshaallah waan akka qabduuf gartee waan dhugaa qabduuf rabbis waan garaatti hin jabaanneef inshaallah wallaahi rabbi irraa anti jeetii yaada. Garuu hogguu garee ilmaan kun manaamaan kaanii faadha gartee odoo dunququ jiranii ummi furmaatee baabaa jedhan. Wallahi akkumaan godhuun dhabeewu har'a duba wallahi wabillahi rabbiin gartee akka
akka ijoolleen tun qalbiin isaanii dhaabbattee jirtu dhugaa laalee dhugaa rabbii akka booheetii rabbii kiyya karadhe maaliif hedduu takka nama naayisan hedduu takka nama rifachiisanii isaanillee qalbii cabsu bas hin dhufne abdiin itti horaa jira jechuudha suniifuu amma daa'ima kana keessa taa'ee waa hunda gartee dubbachuun gartee natti ulfaatti garuu rabbii isaan haa gammachiisu suniifuu akkana jettanii laal ammuun keessan isin bira jira maammaan teessa mufurmaatiin baabaa qabdee fitti tanaafu akkana jettanii qalbiin cabina abshiraa maaliif jennaan har'a yoo asirratti gartee kaboboonyu taate adawwiitee nyaannu gammada. Hayya hotu kana bira hotu si Allah 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 akkana kun wala akan babaji babaji me babaji babaji bye bye bene formate bene mufmate me baba isali adu akkasi daawwattoota keenya alhamdulillah rabbil alamin galanni khasaati me bilise hangam takka baabaa khayaattee jirtu hangum salaatuun daayyaata keessatti salaataami ikadhattaami du'aayi gootaafi ummate furmaate bo isaan lameen bakka takkatti hin jira eda maal garte gwaniif kaatee baaba furmaate baabiyyatu isaanii walarra jiru wala nuti itti dhufnaan nu dura deebi'aniis siira fujiru zakkoon jala jira isaanii qabee ol deemu jiruutiin ifadhee lafaa ummaa furmaatee jiru jedhu rabbiin khayru maa godhu ba biliseen edaa abduudhaan lafaa kaatee lafaa fiigee baaba maama attee lafattiin qabee tunis gartee obbaa isiin akkas jettu ni booche beeyta akkasii umaatii miti galanni kasaati amma yeroon gaa ammaan tana hiraati naannoo laashaayis duuniyaa qaatanaa fi xuuxxoo dhooyne akkanatti taa'u jirra eegumsi rabbiitii gaa rabbi nu haa eegu ilmaan oromoodhaa hedduudhaa jira warreen gartee naannoo kanaa isin fagaanne akkasumatti namoonni gartee furmaatee wajjis wal quba qabu hedduudhaa jira kophaa keenya qofan jiru ammoo waraana furmaateetis ta'e hawaasa oromootis ta'e hunda caalaa namni nutti asaanu rabbii keenya rabbiin nu wajji jira rabbiin nu gargaara suniif akkanatti isiniin baddu